منو فرارمي منو ترارمي وكا قدا شنني وكا ودا شنني وقت اللوس ديتني وكا ملكا جاني وكا بكو شنني وكا لنجي شنني وكا جيتشا كنوندا لفا جيتشا كنوندا قراجا كرا غربا توكي جمكا دبا لمو غرا تليلا لمو غرا تليلا لمو غرا تليلا يا ربي نور كاي دكيت فوادو واتي ملانو jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyiseetiif kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turuun finaadha. Viidiyoo kiyya sheer laayik gochuu hin dagatinaadha. Keessattuu sheer ogootan namoota hedduu bira ga'uu danda'a. Kanaafuu isin immoo jettuu nuffii tokko malee viidiyoo kana sheer akka gootan jaalalaa fi kabajaanan isin gaafadha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe akkuma jalqaba argitanitti waa'ee uummata keenya, uummata Shawaa, uummata Salaalee, uummata Tuulamaa torbee tokko duratti kan isaanii hiriira haala nageenyatiin ba'anii. Egaa hiriirri isaan ba'anis haala nagaatiin waamicha nagaa buusuudhaaf qotiyyoo xamadanii horii nama daa'ima manguddoo xiqqaa guddaa osoo hin jedhiin fudhatanii uleedhaan osoo hin ta'in marga jiidhaa haammatanii nageenya barbaannaa kallattii hundaanuu nageenya barbaanneedhanii nagaa isin gaafachuu gadi ba'an, nageenya gaafachuu gadi ba'an, nageenya isaan kan gaafachuu gadi ba'an marga jiidhaa qabatanii nagaa barbaannaa jechuudhaan dhiirri uffata dubartootaa uffachuudhaan, dubartoonni uffata dhiiraa uffachuudhaan ulee isaanii lafa godhatanii qotiyyoo isaanii xamadanii farda isaanii luugamanii daa'imman isaanii yaasanii sarootallee ofiillee qabatanii nageenya barbaanne jedhanii waamicha nagaa dhiyeeffatan. Haa ta'u malee jechuudha wanni nama gaddisiisu torbee guyyaa jaamu akkas waan akkasiititu jira. Mee namoonni jechuudha namoonni viidiyoo sanarratti duwit gootanii hojjetan namoota meeqa ummanni Shawaa kun jechuudha ummanni Tuulamaa, ummanni Salaalee namni tokkoffaa nuti jechuudha warri Shawaa dubbannu malee namni biraa nu dubbachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf jechuudha nuti jechuudha ummanni Shawaa jechuudha warri Shawaa tokkoffaa fakkeenya taanee iyyachuu qabna. Sagalee keenya erga dhaanii gandoonni biraa moojituu nurratti ida'amanii haala saniini jechuudha. Egaa jechuudha haala kanaan wal taanee ummanni Shawaa jechuudha duraan dursinee nuti jechuudha sagalee keenya baafachuu qabna jechuudha ummanni Shawaa. Ummanni Salaalee Tuulamaa walumaa galatti ummanni godina Kaabaa jechuudha. Haa ta'u malee jechuudha asirratti jechuudha namoota baay'eedha kan viidiyoo irratti hojjete kan akka komii kanan irraa qabu kan akka Raachuu Tasfaayee. Egaa ummata jechuudha ummata ganda keessa jiran ummata naannoo Salaaleetitti, naannoo Fiicheetitti, naannoo Garba Gurraachaatti rakkatan osoo hin ta'in kan isaan beeksisa hojjetan, kan isaan sagalee ta'an, kan isaan hojjetan maalinni boolee keessatti bosaan nyaanne, boolee keessatti qabsoo eegalle, boolee keessatti akkana gooneedha bakka. Boolee keessatti waan ta'eedha. Irra jireecha isaanii kan hojjetan namoonni sagalee qaban jedhan boolee keessatti akkana ta'eedha bakka. Boolee keessatti bosaan nyaanne, qabsoomne, boolee keessatti maalii goone, boolee keessatti maalii gooneedha. Ummanni ganda keessatti kan rakkachaa jiru inni achumatti jechuudha rakkoo isaa kan danda'atu. Nuti dubbatannu malee sabni biraa akkamitti gandi biraa dhufee nu dubbachuu danda'a hin danda'u nu. Fakkeenyaaf jechuudha dheengaddaa fi kaleessa sababa nama lamaatiin garee lamaatiin sababa asilee arseerraa akkasumas Mubaarak Musummaa Jimmarraa wal dhabdee nama lama jedduutti ta'in garee uummatanii nama lama dhuunfaa jedduutti jechuudha nama dhuunfaa lama irratti garee uummatanii garee asilee garee Mubaarak jedhanii uummanni girrisaa uummata girrisaa jedhanii ni bara. Uummanni girrisaan kun TikTok kanarraa alalala jechaa oole. Nama lamarraa akkasumas mucaa eenyu jedhamu kan dirree xiyyaarati irratti hin bu'u jedhan afaan Amaariffaatiin isa jararrii kaatanii akkana ta'e
kun rakkataan osoo jiru waanuma dhugaa rabbii ani viidiyoo kanatti hojjedheen beeku dhiifama viidiyoo kanatti aaree dubbadhee hin beeku maaliif dhaggeeffadhee laalee dhimnaan dubbadhee jechuudha. Kanaafuu jechuudha ummanni kun ummata miskiinaa ummata ulee lafa godhatee saardoo jiidha hammatee nageenya barbaanna waamicha nageenya barbaanna jedhee gadi ba'eedha. Fakkeenyaaf jechuudha dhimma nama tokkooti irratti jechuudha micayyoo tana dura micayyoo waggaa 7 gudeedamtee haala suukanneessan duute irratti haala hundumtuu haala Oromoo Amaaraa odoon jedhin sagalee ta'aniif waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Haala saniin hanga Adaanachi Abeebee bira ga'ee mana jireenyaa garuu kan jalaa du'e daa'ima. Haati daa'imaa kan iyyata galfatte kan dubbachuu dhufte namichi daa'ima ajjeese waggaa 25 itti murame adabbiin isaa gahaa miti adabbiin irratti naa ida'amudha. Haa ta'u malee haa gargaaranii itis okkee no problem inni rakkoo hin qabu. Nama dhuunfaa tokkoofuu jechuudha haala kanaan jechuudha rifaatuu kan qabnu nuti nama birooti jechuudha saboota birooti kan akkanatti jechuudha nama qotiyyoo dhiisanii nama akka qotiyyootti itti xamadanii ba'an kun maaliif furmaata ittiin kennamne maaliif furmaata dhabe ummanni salaalee maal yakka maal hojjeteeti ummanni miskiinni torban tokko guutuu hanga torban tokko ga'u viidiyoon isaan hojjetan torban tokko deema hanga torban tokko ga'u maaliif furmaata dhabe maaliif furmaata dhabe maal sababni isaa maal yakki isaan achi keessatti hojjetan maaliin dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu kana boodatti jechuudha hundumti keessanuu ummata kana bira dhaabbatanii ummata kana sagalee taatanii ummanni kun rakkannee gargaarsa hin jenne rakkannee gargaarsa nu gargaaraa hin jenne ummanni shawaa dhugaa dubbachuudhaaf ummata shawaa gargaarsa ummata shawaa jedhee taa'e ani dhiifama naa godha asirratti dhiifama gargaarsa ummata shawaa jedhamee waamamee dhaga'een beeku ummanni shawaa ummata of danda'ee jiraatudha qotee bulaadhaa qotee jiraata isaan kan barbaadan nageenya qofaadha. Nageenya qofa waamicha nagaa qofa barbaaduudhaaf gadi ba'an. Kanaafuu jechuudha ummanni kun baay'ee isaati kan miidhamaa jiru. Gara bosonaati itti dhufanii micayyoon isaa yoo ala yoo jiraatte sarraatanyannatti deemtii mana madaamii galti malee yookiin biyyoota gurguddaa biyyoota birooti miti kan deemtu. Namni tokko jechuudha biyya salaalee keessatti yoo micayyoo alaa qabaate abbaan ishii hin qabamaa 600,000 amma miliyoonatitti irraa fuudhama. Ummanni salaalee qotee bulee keessa jiraachuu hin danda'u hin saamamaa hin du'aa tana dura argitan mana cidhaa tokkotti namni meeqa akka dhume sababa karanaa fannoodhaa karanaa warra bosonaati ummata miskiina kara meeqan itti dhufe rakkoon. Kanaafuu jechuudha ummanni salaalee kan barbaadu nageenya qofa sagalee taatanii ummata kana cinaa dhaabbattanii ummata kana akka nageenya deebistan qofa isinirraa barbaadna malee waan biraa ummanni salaalee gadi bahee beeraan rakkannee maaliif mawladhaan nu gargaara isiniin jenne ammas kan jedhan isaan waamicha nagaatii baanee nageenya bichaa barbaadnaa jedhan. Kanaafuu hundi keessanuu sagalee taatanii ummata kana cinaa dhaabbattanii ummata kana sagalee ta'uun dirqama keenyaa jechuudha. Iddoon dogongoratti dhiifamaa dhugaa viidiyoo baay'ee aaritanan hojjedhe maaliifi waan baay'ee nama gaddisiisudha. Nama dhuunfaa lama jedhuutti guyyaa lama guyyaa saddeetti hanga 50,000 60,000 30,000 irratti jiru ummata kana rakkoo ummata guutuu ummata tuulamaan guutuu kana jedhuutti namni 2-3 hojjetu kun ishee midha dhugaa rabbi. Kanaafuu iddoon dogongoratti illee dhiifama naa godhaati viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura. Awwee lafa kaayam teessoo irra taa'aa waliin mari'adhaam yoonuuf garaa laafuu diddan daa'imman kanaaf garaa laafaam qotiyyoo kanaaf garaa laafaam farda lugaamaan jiruuf naatoo qabaadhaam gadadoon daangaa nutti darbee jiraam guyyaa waraana mootummaattu nu fixaam halkan qaama biraattu nu fixaam gara hundaanoo dhumaatiin nu irraa hafaa hin jiroom yaa marroo dirribaam yaa biraanuu juudhaam yaa gammachuu abbooyyeem yaa shimallis abdiisaam yaa waraana bilisummaa oromoom yaa raayyaa ittisa biyyaam nuti roorroo ifannee nu dhiisaam nuti nagaa feenaam erga nuuf qabsoo itan nagaa nuuf kennaan qorwaannaa ummanni salaalee daandiitti baheem qotiyyoo camadeem ijoollee camadeem farda lugaameem dhiirtii uffata dubartii uffateem dubartiin uffata dhiiraa uffateem waaqaa fi qaamota yakka irratti raawwatan da'oo isaanii da'oo gaddaa fi gadadootaa isanittim
warwaataa jiranidha.